kana Itoophiyaan kan qabdu ilma haadha kukkutee harka miillarraa ciree mana keessatti kaamsee itti cufee irraa deeme. Guyyaa shan booda fooliin namatti baananii namni poolisii bilbilee dhaqanii yeroo laalan kan ciccitte kan bosbosteen heeggatte haati duute mana keessatti. Ilmi haati kaleessatti babbaqaqxee mummuramtee itti dhiigdee deessee garaatti ji'a 9 baatte sana booda fincaansaa qofa keessan of baasaa baatee jiraachiftee amma kukkutee harka deebiseef kanaan. Ashama hordoftoota ko nagaan isiniif haa ta'u. Waan guyyaa guyyaan dhufu hundumaaf Waaqayyo na eebbifamuun jedhaan waan biramaa jechuun hin danda'amu. Garuu bara dhumaa akka ta'e hundumti keenya ni beekna. Nutti mul'atu malee bara dhumaa baay'ee bara dhumaa Itoophiyaa fa'i keessatti jalqaba ishii irratti bu'a wanti bu'u waan ta'eef harka dhiigaa baay'ee qabdi. Isoba biyyi namaa harka dhiigaa baay'ee qabu. Itoophiyaan garuu harka dhiigaa baay'ee qabdi. Gaa dubbachuuf isiniin jedha. Kaleessa yeroo ni ilaalu suuraa qofaan gadi dhiisanii amma obboleettiin mucaan obboleettiin gurbicha Dubaay jirti. Obboleessi gurbaa Dubaay jira. Ijoolleen achi hojjetu. Ila viidiyoo kana gadi isinii dhiisa. Amma garuu liiv irra taa'anii ijoolleen himataa jiru. Haadha filmatu biyyatti hafe jechuudha. Durumaayyuu hin rakkisa jedhanii gizee baay'ee mana keessan bultuu hin jalaa baati gaafinni dhugu yookiis akkaruu danda'an beekamu kan seexanni xuqxee jinnii bara kanaatii nama fakkaatte dhalattee deebitee haadhatti bofa taate. Irigi irbaata hin qabu yookiin nyaata hin qabu laattee nyaata qopheessitee gara manaa geessiteef jedhan achumaan qacam godhee achitti kukkutee lafa kaa'e. Ammaaf yeroodhaaf poolisiin qabee seera jala oolchee seera biyya keenya jala oolche. Isa kunoo isa kana tajjeese too jedhanii yookaan dhugalii mana keetti jedhanii gadi dhiisan jala oolee rakkoon qabuun. So obboloota koo maal jettu si? Maalidhaan nurraa dhiqamalaa dhiigichi inni kun? Jechuun maalidhaan nurraa dhiqamanii baay'ee sodaadhe dhugaa ana. Cubbichi nan hojjedhe ana bichaatu hin taane dhaloota ilmaan muluu yoo fixee'oo cubbuu abbaa tokkoon jedhaani baay'ee nooraa jira dhugaa Waaqayyo. Harka ulfaataadhaan garuu biyya keenya kanarratti akka inni bu'u nan beeka. Dhiiga baay'ee qabdi baroota 2010 hasirumayyuu baay'ee qabdi baay'ee qabdi. Osoo beekanuu kan godhan baay'ee qabdi. Ay haadha yaa carraa kee dhuma kan argachuu kee yemir mbookte gowwaadhaan miidiyaa irratti mbookti namni naan boo gowwaan ase dhugaa. Ay carraa kee dhugaa haadhamu carraa kee harki kurkurisii deebi'a. Ene garaachiin laayee. Ijoolleen haadha reeban guutan yeroo kana nan beeka naman beekus nan beeka qarooja koo ishiin irratti ilaaluunis arge nan beeka ijoolleen haadha reeban guutan gurguddoo ta'anii itti deebi'anii jechuudha. Yemmir baay'een beeka. Imboo hawaasaa dhufee ta'e. Haadha ishee har'aallee miti. Ishiin har'aa vaaziliin ishii dibattee bara deessuu waggaa tokko waggaa lamallee gadaattu malee sana booda kaatee jiraatti. Haadha ishii durii sana haadha ishii ji'a 9 baattuu baadiyyaa yoo taate dhoqqee hartee dugdatti baattu jaarii kaanii sa'aatiin 2 deemtee waraabdee fiddee isa guddifte garaatti utoo baattu kana baattu utoo ganamaaf guyyaa hojjettu gaafa deessuu jedhamtee hin beekamtu.
isaarraa baay'een keenya innaa deenye muuqii dhugnee ho'aa dhugnee wantee dhugnee damma nyaannee asitti waan ho'aa nyaannu miti. Guyyaa 5 booda kaatee buna danfisti mana ishii keessa teessee haadha ishii. Gizee kana paambarsii jenna paambarsii maleedha mana tuqa jenna. Fincaan kofa ishii keessa iddoo hundumatti maabara ishii keessatti qubii ishii keessatti iddoo dhaqxeetti waamicha iddoo awwaalatti iddoo bu'aatti iddoo gammachuutti uffanni ishii mulunjiidha. Fincaan hin xirooftu jedhamee namni ajaa adeemtu akkatti guddifte duddatti isa baattee lapheetti waan nagada gabaa deemtu baatattu yookiin isa immoo lapheetti baattee waan baatatte nagadatte yookiin qoraan cabsatte duddatti baattee waan lamaan jiraattu haadha ishii akkasiiti. Ishiin kuni ka'e ishiin akka salphaa kanatti qalamtee isheedha. Ishii har'aa yoo feete deesses gattuu miti, yoo feete fincaan mana tuqaettus miti, yoo feete akkamitti dubbatu garuu maal godhanii dhaqanii laphee namaa keessa seenanii dubbatu akkamitti ibsuu waan jiru garuu ani biyyi lafaa kun maa ishiini garuu yemmir maal ishiini biyyi lafaa baqa jechuun maa'een maal ishiini yaani cabbooftuu fokkiftuu galatan qabdu gaarummaan qabdu kabajan qabdu ishii akkanaati. Ishiin nam harka isaa irratti kaasee kukkute amma waggaa 20-30 ishii isa dandeesse. Imammanam kanarraan hin buusu. Ollaa keenya iddoon itti guddadhe jechuudha. Ollaa keenya nan beeka mucaa tokko ilmaan dhiiraa 2-3 qabdi. Isaan tokko biraa deeme dubarri isin jiru biraa deddeeman magaalaa jiru dhiirota 2 biratti hafe. Inni tokko goobasii inni guddaan xinnoonni hangafaatti isa dursu. Inni xinnaan garuu qixumkoo barataa qixumkoonnaa sana bakka fakkeenya 9 jedhi 10 jedhaa yookiin immoo bakka sana oli inkit godhee ta'a kun dhugaa waaqa Israa'el inkit godhee damgifiitii qabdi kana qoraan fiddeeti ijoo dhugaa waaqa Israa'el isa gubbaa kana sitti hima qoraan guurtee saatii 2 tasaafartee guurtee fiddeet akaawwi isaa maani farsoo furdaa sana nagadan isa fiddee akaawwi isa naana kooftee daansiftee gurgurteet immoo ishiidhaan isaan jiraachiftee araqee baastee farsoo naqxee waan ta'e jetti qoraan 7-3 naqxi dhugaa dubbachuuf. Mucaan sun garuu deemee qansiraa gateettitti waan ta'e baatee ishiittiin deebi'ee dhugeet dhufee maal godha galgal ibiddumarra buusaa bakka namni ollaan karaa rafuun qabu. Hintuman isiniin jedhe tumuusa karaa salphaa miti hintuma boodan duuteniitiin kun kolleejjii akkanumaan barachuu dhaqee raddaatii ta'e amma washaa beettu saree luqaa ta'e beettu rigii feestaalii wayii nyaatte waan hin taane nyaatte isa fakkaata mucaan sun. Hidimee keenya kanatti biyya keessa jira bakka qixumkoo yoon isiniin jedhe maal rakkoo qabu hin fuune hin jiraanne. Hinjiraatus surree dhayyuu ciccittuu waan kan namaaf fuudhee keebataa jira jechuudha sa'aatii kanatti. Eenyu yoo ta'e hiriyoonni koo kan biyya jiranu namni tokko gadi ijoollee hin qabne jiru gaa'ela godhatee sargiin isaa ta'u akka ittis wal bare garuu shibichi mucatti sana sorongaatu nan beeka amma sar'aasin ittan agarsiisa jechuudha. So abaarsi haadhaa dallansuun haadhaa baay'ee ulfaataadha. በነገራችን ላይ ወራ ባርሰ ቀበኒ ጅራን ቤተኒ ijoolleen baadiyyaa tokko tokko immoo haadholii qarraan reeban waaqan isiniin jedha yoo dhumkoon abboo ejirsa kana qunnaa bishaan maabiraatiin nu yalaa bade achi ceenee abbaan uffata miiccachuu dhaqee lagar kanum baadiyyaa ta'uun oolu nuti asii achi dhandhee waraabuudha. Inni jaarsichi bishaan waraaba.
Akkanuma dhidhiibaa dhaqee yoona waan baratee kudhan waa fixuu yookiin waan fixuu dhidhiibaa dhaqee birrii jedhee ni naasa'uu waliin taaggan achiin birrii 100 guddaa se'eetti kenneela. Kaballaan ni kabalee kana tireetti kennitu yookiin maana dhajee dura maana dhalchite yookiin maalii dhugaa waaqa. Jaarsi sun akkatti inni ta'e yoona itti daballaa irraa deeme ta'e. Giddiidhaan dhaabannee waan goonu dhabne jaarsonni guddaa biyyoomada koba ishii fuudhee dhufe shaadhaan dhuguuf jaarsachi bo'oo keessaa viidiyoo dhuman isinii kaalaa laame dhuman isinii kaalaa viidiyoo kana.